Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Yaa'ii Idilee 8ffaan bara hojii ja'affaan caffee Oromiyaa tibbana magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taa'ameera. Yaa'ii kanaan gabaasa qaama raawwachiisaa karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan dhiyaateera. Gabaasa dhiyaate kanarrattis gaaffiiwwan garaagaraa miseensota caffee irraa ka'aniiru. Gaaffii gama qonnaa, daandii, bishaan, barnoota, fayyaa, nageenyaa fi kan kana fakkaatan miseensa caffee irraa ka'anii fi hooggantoonni seektaraalee kunneen walduraa duubaan deebii kennaniiru. Yaa'ichaan muudamni hooggantoota garaagaraa taasifame kallattii hojii gurguddoo fuula duraa kaa'amuun kan goolabame torban kana keessa. Labsiin ifoomsaa haaromsaa aadaa Oromoo dhaadannoo daawwan cabiinsa aadaa keenyaa haaromsa aadaati jedhuun ifoome. Dabalata oduu kanaa gaaddisee ta'an akka ta'anutti qindeessiteeti. Labsiin ifoomsa haaromsa aadaa Oromoo dhaadannoo daawwan cabiinsa aadaa keenyaa haaromsa aadaati jedhuun ifoome. Mootummaan naannoo Oromiyaa innisheetiif haaraa bocuun hojiirra oolchaa jiruun ce'umsa sochii guddina aadaa fi duudhaa Oromoo bakkatti deebisuuf hojjechaa jira. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii sagantaa marii haaromsa aadaa Oromoo kanarratti haasaa taasisaniin mootummaan sabboonummaa Oromoo jechaan osoo hin taane dinagdeen utubuu barnootaa fi teeknooloojiin dabaluu fi sirna cimaa ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Akka biyyaattis ta'ee akka naannoo Oromiyaatti haaromsa aadaa irratti hojjechuu fi iddoowwan calaqqee aadaa ta'an misoomaa jiraachuu ibsaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffiyaaloo Tafarraa uummanni Oromoo saba guddaa gaanfa Afrikaa ta'uu ibsuun aadaa, duudhaa, safuu fi safeeffannaa uummata Oromoo falaasama sirna gadaa addunyaaf kan gumaache ta'uu ibsuun haaromsi aadaa rakkoo hawaas dinagdee fi Oromoo fi falawaa ta'uu bira darbee yaada furmaata waloo ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamtuun biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirruu aadaan keenya eenyummaa keenya kan jedhan mootummaan jijjiiramaa eenyummaa aadaa, duudhaa, seenaa fi seeneffamaa Oromoo bakkatti deebisuu fi cichee hojjechaa jiraachuu himaniiru. Aadaa Oromoo sirneessuu fi bakkatti deebisuu fi haaromsi aadaa Oromoo murteessaa ta'uu Aadde Jamiilaan himaniiru. Dhaabbileen mootummaa ji'oottan ja'an darbanitti hojiileen raawwataman jajjabeessaa ta'uu himame. Gabaasa oduu kanaa Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Kun kan himame gama raawwii karoora ji'a jahaa dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa galma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti geggeeffamaa ture irratti. Dhaabbileen misoomaa sadarkaa Oromiyaatti gurmaa'an fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuuf qindoominaan oomishaa fi oomishtummaa industirii guddisuu fi carraa hojii uumuu keessatti gumaacha guddaa kennaa jiru. Pirezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii waltajjii gama kana irratti argamuun haasaa taasisaniin dhaabbilee kunneen bu'a qabeessummaa fi dorgomummaa irratti kaayeffachuun waggoottan darban keessa hojii hojjechaa turaniin bu'aa qabatamaa fi jajjabeessaan argamaa jiraachuu himaniiru. Qabeenyi dhaabbilee misoomaa kunneen bara 2012 qarshii biiliyoona 7 irra ture xumura bara 2016tti gara biiliyoona 47tti guddachuu isaa fi bu'aan qulqulluun ammoo qarshii biiliyoona 5 akka argame gabaasa dhiyaate irraa hubachuun danda'ameera. Kallattiiwwanii fi murtoowwan yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaan darban sirnaan hojiirra oolchuun imala karoora badhaadhinaa jalqabame milkeessaa jedhame. Dabalata oduu kanaa fi gaaddiseen akka taanutti qindeessiteeti. Murtoowwan fayyadamummaa uummataa giddugaleessa godhachuun yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa darban hojiirra oolchuu keessatti gaheen hooggansaa miseensaa fi hawaasaa olaanaadha. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota hundatti waltajjiin kallattiiwwanii fi murtoo paartii badhaadhinaa lammaffaan kaa'aman hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffatee kan geggeeffame torban kana keessa. Haaluma kanaan naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota hundatti waltajjiin kallattiiwwanii fi murtoo yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaa kaa'aman hojiirra oolchuu irratti xiyyeeffate kan geggeeffame torban kana keessa. Godina Qeellam Wallaggaatti bunni qulqullina isaa eegame toonii 58 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Dabalata oduu kana Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera.
Godinichatti galii alergii dabaluu fi hojiin oomisha buna qulqullina qabu oomishuun gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfamee hojjetamaa jirus milkaa'ina argamsiisaa jira. Aanaalee godinichaa hunda keessatti qonnaan bultoonni buna qulqullina qabu oomishuun gabaaf dhiyeessanii fayyadamummaa isaanii akka mirkanaa'uu fi xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina Qellem Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa himaniiru. Godinichatti hojii hojjetamaa jiruun lafti hektaarrii 480 ol bunaan uwwifamee jiraachuu ibsanii buna qulqulluu fi sadarkaa isaa eeggate gogaa fi miccamaa toonii 58 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf karoorfame keessaas hanga ammaatti buna gogaa fi miccamaa tooniin 19,000 ol gabaaf dhiyaatee jira jedhan. Obbo Gammachuun itti dabaluun bunni sharafaa ala argamsiisuun dinagdee biyyaa guddisuu fi gahee olaanaa waan qabuu fi seera alummaa daldala bunaa to'achuu fi qulqullina isaa irratti qindoominaan hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddootiin banaa qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin waliin ture Marshaa Shoophaa fi Gaaddisee Ittaanaa turre. Daawwattoota keenya odeeffannoo dabalataa fi fuula Feesbuukii, Yuutuubii, Tiiktookii fi Kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon deebinee hanga dhumnutti nagaan nuuf tura.